Yerootti meegaanis keessumaa hawwuu fadhuun haala fadhaa jeegaa jaarsinuyi waan inni isiniin jobbilee fi islaamaa yeroo ammaan tanaa namni gizeenii fi dhimma biraarra wal dhabe dhimma san fuudhee dhimma aqiidaa godha. Garuu kitaabni waa'ee aqiidaa dubbatu mas'alaan aqiidaa nama gootu mas'alaa tana jee mas'alaaleen daraddaratamtee aqiidatul waasxiyyaa fi aqiidatul taawiyyaa keessatti argachuu dandeessan. Garuu ammoo mas'alaa itti firqaa nama godhu keessa mas'alaan kabiirummaadhaa keessa hin jirtu. Irra hedduun nama amma yooni haqiiqatti jala gaddeemtee abaluu fi abalumaa wal dhaban abaluu fi abalumaa wal dhibban jettee ilaaltee kabiirummaadha. Mas'alatul kabiiriyyummaa tagettu tungaa kitaaba aqiidaa keessatti hin jirtu mazhaabun naasii hin jirtu. Mas'alaan tun mas'alaa namni gizeeniif haqiiqatti gaafa dhiyoo kunis dura dursumaa irra wal loleettee ilaalte dura kunis akkasuma. Amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti tanumaan quba qabu keessa tan kaan ifii xiyyaafillee hedduu hubannoodhaan qorannoodhaan ifiifillee irra dhaqqabee namallee nama naannoo isaillee gaafadhe keessa dhimmiti yeroota asirratti agartanii tun haqiiqatti asliin isiidha dhimma dhuunfaatiitu gama aqiidaa dabre. Fakkii amma shayini kaan kun gizeeniif ilaaltan firqaa salafiyyaatii jechuu jiraniin. Garuu salafiyyummaan silaa dhugaadhaan salafiyyaa nama arrabsitu sun ulaagaa teenya hin guuttannee jechuu jiraniin. Maaliif seera salafiyyaa zabanaawii jabduu saniitti namni muhaadaraalee madda haraashii tasilaa shamarran irratti ol kaanii daawaa godhan san dhaquun dhoorkaadha. Garuu shayini keenya kun muhaadaraa akkuma noormaalii akkuma sheekota keenya kaaniitti dhaquttis jira godhuttis jira. Madda haraashillee qaba akkuma kana shamarran illee akkuma keenyatti madda sheekota kaanitti haasoysee sagantaa kananiif madda kophatti madda haraashii kopha qaba. Inni biraa firqaan oliisan firqaan dhugaadhaan salafiyyaa ifiin jettee nuti salafiyyaa haadho hidhatteechi baatisan Sheey Musaan jaalattu yeroo ammaan tana. Sheey Musaa akkuma argitan eegsii irra kaayanii jiran. Sheeyni naqinatti agartan kun ammoo Sheey Musaa dhugaadhaan jaalata. Kana qofaa miti. Salafiyyaan silaa Dr. Jeylaaniin jaalattu. Kuni ganamuu Dr. Jeylaanii footoodhaanuu zakkaru jiraa malee hin jettu. Amma sheekha isaati hedduu jaalataas. Ammoo jarri maal jechuun jiran warri salafiyyaadhaa kan nuti silaa firqaa biraati jennuun san Dr. Jeylaan firqaa keessa seenuu dhiisi islaama mukaafiraan nu gaafadhaa jechuun jiran. Kun ammoo doktora ni qaddasaa malee ni ceellofadha. Ammata dhaqee ziyaara namallee fudhee ziyaara dhiyeenya kanallee barootuma dhiyoo kanaa kan keessallee dhaqanii ziyaaranii jiran hedduu jaalatan. Amma dhiyoo tana waan eegalee jira. Naaf ati yoo wal lolle wal dhabne nama si jibbu'an saayibuun qabaa takkaa jira. Aduwwi rahimullee. Amma yoo haqiiqan laalle shayni kunis gizee laalte qotaadhaa fi nama kun jibbu saayiba. Kunis inni jibbu keessa jibbu saayiba. Isumaan aarsa jeeti. Dhuguma yoo salafiyyaa haqiiqaa san ta'e salafiyyaa haqiiqaa dhugaan juga salafiyyaa dhugaa hawaariyyaa sadii mara yoo salafiyyuma san ta'e akkuma jaraatti muhaadaraalee dhaquu dhabu. Muhaadaraan dhayitu bar salafiyyaan muhaadaraalee akka arargee asii godhamtan fa'aa hin dhayitu hin gootu. Ammaas doktoran feetu. Kun ammoo doktora hedduu takka jaalata. Inni immoo waan jara san saahibuuf jibbannuma sheekota kaaniitiif jara san saahibuu danda'a. Malee kitaabni shayni kun qaraayisuu fi shayni kun qaraayisu tokko sharsunnaa qaraayisu jiran aqiidatul waasiyyaa qaraayisu jiran isaan hundaa qaraayisan maas aqiidatul xahawiyyaa islaamiyyaa isaan hundaa qaraayisu. Baaba imaanaa keessa yoo dhufte baaba tawhiidaa keessatti isaan hundinuu wahuma tawhiidaa gorsan. Abulu ikhwaana abulu salafiyya waliin jechuun dhimmiti haqiiqaan jirtu keessaa'uu harargeetti salafiyyaan hangi jirtu namni beekamee jiru namuma lamaan sanii alammoo taan kabiirummaa lamaan san keessaa irree tokkummaa karaa kabiirummaa akka deebi'ee dhageenya jira. Sangaa garuu salafiyyummaa isaa achi bee muhaadaraalee sin dhaqu sheekota wajjiirillee sin hariiroon qabu kophaa isaa taa'u jira lamaan. Keenya kun ammoo
dhiibbuma jarri kun firraachi dhiiburraa kan ka'e jara san saahibu jira malee haqiiqatti yoo laalle wanni tun aslii mee laala gaafa namni tokko Ameerikaa irraa dhufee dhimma haasoysiso maa irra wal dhabde yoo aqiidaa taates ni haasoyinaa baafadhaadhaa jeenit ture hogga baafadhaa je'uun muwaadiraa isaan nana feerree je eegizeeniif muwaadiraa godhu muwaadiraa nana feeru hoggaan muwaadiraa isaa dhaqe na waliin kaasuu haya silaaniif gaa firqaa taate gaa tan afaanii dubbatanii tokkos shayini ol ka'eeti baay'inaa wanni firqa jaamtu tun maylisha nahawii irratti xiyyeeffattee bakka namni aqiidaan shaakalletti shaaka dhuftee warroota kana hedduu sasseenu jirti bakka saniif irraa eegaadha jee akkuma nasiyaatti darasaatii yaani firqaadha jee ichi baay'etti jee kitaaba qaqqabaniin qaraanii bakka tan moonni irra wallolan mee duba deebi'aa qotodhaa laala tanallee viidiyoo isaa illee ni jirti namni itti yaadii aqiidaaf jecha wal dhabutti hin jiru kunis maaliif darasaatti yeetu ixaa kunis maal darasaatti yeetu ixaa kun ammoo maaliif nan jaalatu ganda kanaan oofu fadhaa biyya tanaati keessummaadhaa deemi jeeti anaa warra biyyaan ta'ii biraan baasuu fadhaa jechuu jira haqiiqa yoo laalle dhimmite tun masaalaa qadiyyaa miti bari ikhwaana yoo waliin jettan abul ikhwaana yoo jenne ikhwaanni aqiidatti ishee yaadda'uu jaa amma yoo fakkeenya Sheekh Usmaan fudhattan bakka deemutti warrumaa diraati warra dibbeen arrabsu bakka deemutti silaa ikhwaana ta'e eeguwaa Sheekh Usmaan silaa ikhwaana ta'e maaliif suufiyyaa akkasii jibbu maaliif ganamu akkasii warra dibbee arrabsa egaa warra dibbee maaliif akkasii arrabsa ikhwaanni aqiidatti yaadda'uu jaa inni duba aqiidaa ganamutti yaaddee ganamuu inni haasoo ta'uu isaa miti Sheekh Abdul Latiif yoo fi ikhwaana jettan Sheekh Abdul Latiif aqiidaa xaawiyyaa maaliif qaraayisa aqiidaa islaamiyyaa maa qaraayisa ikhwaanni aqiidatti yaadda'uu jettanii mira kunu aqiidaa yaadda'uu jiran karaa biraatiin ikhwaanni gaafa ijaaramu aqiidaa diidam qaba usula diidam shiriina usula jaanii usula diidam irratti hundaa'an usula diidamman san sheeyni qaraayisu jira san qofaa miti toohii deemutti hin jiru bakka deemu ol ka'u maal haasoo Sheekh Abdul Latiif toohiidhaa haasoo jarri beekamtii nurra qabaa silaanuu beekumsarra qabatti kuuni sinaaf hojjiranaaf beekame waan nan hubadhee argirurraa nuuf beekumsarra qabaa fanni meeqa beeyinaa hajuu takka qaban jara kana jalatti hin cabnu beekamtii qalaman malee beekumsa hin qabanii warra ji'ee sheekota duraanii haa tuqu jiru jireechu jaleen zabanaawiin tun kanaaf jala murree gubbaa murree mas'alaa irra wal dhabdan inni namni mas'alaa imaanaa keessatti kana ja'a inni mas'alaa aqiidaa keessatti kana ja'a nuti kana ja'a hajuu mee takkaas kanna hadiisa quraanaanii isin jidduutti halaalan ulamaan gurguddaanii amma birraa akkam jechuu eegalan sheewotar bira dhaqaniiti sheeyni barra sheekan xixiqqaan kun warri ikhwaanaa kun jaaniin sheeqaan darasaa ta'een jaalatanii ati immoo ofin nun qabduu jarri sin darasaa ta'een qubsiisanii sheekaas danqaraatti darban jechuudha waan ajaa'ibaa sheewotaris namni dhiyootana yoo waan biraatiin dadhabee karaa kanaan si yaara karaa gadi dadhabee hanga sheeka bira dhaqanii darasaa ta'e qubachuutti hin dhiisanii darasaa ta'e namni fadhu hin jiru ifii isaanii xiqqana wal godhanii danqaraa akkasii wal sheekatti illee haa jira waan kana waan kallattumaa sheekarraa dhageensi ni mujjira malee waan maddi irraa guure miti karaa biraatiin si yaaruu dadhaban karaa naan si yaaran karaa naan dadhaban karaa naan si yaaran haqiiqa jala murree gubbaa murree dhimmi aqiidaadhaa mas'alaan aqiidaa lafa jirti mas'alaa sifaa mas'alaa imaanaa mas'alaa murtakibul kabiraa mas'alaa ru'yaa mas'alaa nuzulaa mas'alaa sahaabaa kanaa jira mas'alaa tana keessaa tarra wal dhabdanii mas'alaa aqiidiyyaa keessa gootan as kan nadhaadhaa hin jirtu nanjib nabqaasu deema darsaatiyya tuqee muadiraarra nana feeru tundubaa aqiidaa keessa namni galchiti firqaa keessa namni galchiti tasalafiyyeen nutu illeen salafiyaan dhugaadhaan sheekota arrabsitu ni jirti gaa jala murree gubbaa murree harku jirra warra sheeka gaddeebisee sheek Musaa Aksira qaba jiru hin jiru warra shahaadan khaatima badee jiru hin jiru kun egaa yoo inni afaan salafa jeellee hojiin isaa salafa isan gootu jechuudha warri kaan ammoo jibbannuma jara kanarraa qabaniif jara san jala dheessu jiran
adawwiin adawwii xiyyaanaaf rahimaa kajuusan irra jiranii jechuudha.